ባሏ ተደብቆ ያገባባታል። ከዛ ሰይድ ከሌላ ልጅ አለ። ባጭሩ ሰይድ እኔ ጀሚላን ከወለድኩኝ በኋላ የጀሚላ ታናሽ ነው ልጁ ማለት ነው። የጀሚላ ታዲም ብላና ጋዩ ሼር ጉራቲ ወልጂጂራ ወዲድ አንሳይድም ብራዳ ከሱማያ ኩራታ ወንድ ካልሆነ ምናምን ብዬ አላማርርም። እና ሰይድም ያኔ ወንድ በወንድ ደስ ይለኛል፣ ግን ችግር የለውም ነው ያለኝ። እንጀማ መዋና አባን ካለ ዲራን በርባዶ አንተ ሲብራ ማዳታ አጥቃ ሰይድ cimsaa qabadhaa jedhanii robbaa manaa fi cimsanii qabachuu. Dhiira waddade cimsaa qabaa. Deemee sa'aadhaamas dalagee ilmoo argataara. Eessa? Sumayyaan iccitii baafte bara. Ishi. Akkasi boo hin nageenye. Hin nageenye. Sumayyaan iccitii qambal goote xambal. Kan maal qambal goote gaa? Inni mataa beekoo. Kan maal jedhe? Sayid utuu ayyuun fuudhiin. Ayyuu? Sumayyaa. Utuu ayyuun fuudhiin dubartii biraarraa ilmoo araamaa qabaa jette Sumayyaa. Wallaahi. Yoona kana jee. Sumayyaa. Baafte iccitii. Qoy Sumayyaa mataan kee nagaamti ati maaliif iccitii hojii kana jedhe baafte? Baga baafte. Maaliif seetaa? Hordoftoonnis maal jedhan seetaa? Ati dubartii amtuudha, ati dubartii jelloodha. Situ abbaa manaa kee qabachuu wallaalee abbaa manaa keetitti deebiiraa madaala dhufaa jira. Namni hedduun Sumayyaa mataa nyaataa jira, mataa yeeqaa jira. Atama Sumayyaa deeggarte. Kanaaf Sumayyaan Sayiditti deebi'uus hin dandeessu. Sicha ayyuu fuudha. Tokkoffaa dubartii. Maal fuudhu ka afur fuudha miti maal fuudhu. Tokkoffaa ilmoo araamaa argate. Lammaffaa ayyuu fuudha. Deebi'ee amma Sumayyaatti deebi'ee achi kee immoo isi yaada ilmoo sana dhaqee fuuchuufi. Asii jalqabaa. Maal gama jalqabaa miti koo eegga Sumayyaa fuudhee ka'e. Sumayyaa fuudhee ka'eeti kan inni nama. Eegga Sumayyaa fuudhee ilmoo durbaa argatee ka'e. Ragaanoo. Kaman ilmoo durbaa ilmoo dhiiraan barbaada. Ragaa fidaa ragaa. Egaa hordoftoota keenya Sayid Natsaa dhaqeen fuune aarii Sumayyaan ilmoo dhiiraa da'uu diddee ilmoo dhiiraa dhabee jechuun jalqaba irratti ilmoo dhiiraa barbaade. Maar kan tulfatamu mugaan immoo. Sumayyaanis yaadasii kana goote. Jalqaba irratti ilmoo dhiiraa barbaada. Isiin immoo ilmoo durbaa rabbiin kennee fi kun kennaa rabbiiti. Akkas hin rabbi keessan galan. Amma Sayid deemee dubartii biraarraa aarii ilmoon durbaa dhalate dhaqee dubartii biraa wajjin ciisee ilmoo dhiiraa argatee jechuudha. Argatee. Ilmoo zinaa. Allahu akbar. Kana keessa Sumayyaan qirri jettee jirti. Kanafarra iccitii gadi baasan jechuudha. Sumayyaan durumaaniyyuu eeyyamtee fi jirti dhaqee fuudhii alaalaan fuudhii malee araamaan fuudhii jettee eeyyamtee fi jirti. Garuu Sayid araama dalagee ka'ee dhufee alaalaan ayyuu fuudhee jechuudha. Egaa hordoftoota keenya Sayid immoo hadhaa ani iccitiin qabu iccitiin kan kodhokate hin jiru jedhee jira. Yoo baafte jedhee? Baaftes baasii jedhee itti foggoree jira. Ani garuu jalattiin kun na kolfisiifti barrugaa jalattiin kuni. Isa jarri taraa bakka walitti qabatan kana. Inni ibsa tokko baase isinis ibsa tokko baafti. Ibsa isaa olii jechuudha. Jechuun gaalma jiru irratti aariidha amma Sumayyaan karaa qabdi. Akkam. Tokkoffaa isii rabbitu ilmoo durbaa rabbitu kenneef malee. Inni maa sirriidha? Inni sirriidha. Sayid kanarratti Sumayyaa mataa isii gadi qabeera. Ta'uusi utuma akkam ta'e. Deebi'ee immoo yoon ilmoo dhiiraa hin arganne yoon ilmoo dhiiraa siin deenye alaalaan fuudhii jettee ni jirti. Maaliif deemee amma tokkoffaa Sumayyaan isanni alaalaan fuudhu hin aarre. Isanni araama dalagii aartee jirti jechuudha. Egaa hordoftoota keenya Sumayyaan badiin qabdu eeyyamtee fi jirti. Ayyuu eeyyamaa siitiin fuudhee garuu immoo Sumayyaan wanti Sayid irratti. Ayyuu eeyyamtee fi nan fuudhee? Eeyyama. Akkam. Jechuun dubartii biraa yoo fuute fuudhetteen kaa. Amman immoo na ajaa'ibu harree wal itti malee kaawuu irraa hin cabsitu akkuma jedhamu. Osoo iccitii walii kana guutummaatti gadi baasuu dhiisanii basinaadhaan. Jechuun aartee borgolii laamu dhufa kaa. Aartee jirti kaa isiin ittiin Sayiduma ittiin dhufuu jedhaa. Meeti kan miidiyaa irra baasanii wal fokkisiisu maal fidu Sayid hin barbaadu jettee dhokataa jirti koo Sayidin hin barbaadu yoon amma ka'ee Sayidin walitti dhufu. Maqaan anatti heerumtu bakka.
Yoo Saidin kaanee walitti dhufne ilma durbaa barbaadamti dhugaa. Sumayyaan ilmoo durbaa malee ilmoo dhiiraa da'uu hin dandeessu. Qooyi ta'eeraayyuu waa ta'ee naa dhufeera amma. Ati amma dhiira qofa daarta. Lama guutteetta. Argitanii dubbiin faallaa deema abukaalee akkam durban argannee jedhu. Saidin naa waama. Viidiyoon Saidin biraan naa gaayuu ishee godhaati. Wal jijjiirraa odida. An Saidin biraa dhaqee Sumayyaa fudhatta? Saidii birrii qabaachisa. Subhaanallah subhaanallah. Sumayyaan durba deessi miti an durban barbaada haramma isaatii kana. Durba qofa? Lakki. Ishi. Tokkummallee taatu. Isin dhiiran deessu ko dhiiran argattu. Baqa durba deessu. Durba ammalaa walittaan saalaa lafa keesseef durba. Kanaafuu baqa ammala durba tokko naaf deessu kana ammoo ati mana dhiira tokko da'e. Astaghfirullah. Wanti ulfaataa wanni sun. Dhaqee dhiira tokko ta'e da'e. Dhagnaan lafa naqaa malee dhiira. Maal kan tolfattamu faggaasaa dhamu. Faggaasaa hin daakkooti moo? Ayyaahu akbar. Kanaan iyyuu. Ani yaada kana nama mormaan walumaa galatti. Dubbiin sooshaal miidiyaa kun amansiisu. Iccitii walii gadi baasuun soqolanii wal fokkisiisuun sirrii miti. Isatu baasii jedhekko. Baasii wajjin maa insatti wal sattee jiru? Baasii Sumayya baasii iccitiin an qabu baasii yoo iccitiin tokko jiraate ani iccitiin qabu si jammar jedhe. Ishi maal gochuu qabdiree? Ani iccitiin qabu bakka. Kanaan iccitiin jira taanaan aba'u iccitiin yuumiyyuu hin dhokatin. Aba'u. Wallaahi. Kana dhuguma abbaan sama laalota jira. Wallaahi dubbiin ammattee jirti. Dubbiin Saidiif Sumayyaa ammattee jirti. Bakka Sumayyaan natti heerumtu adda baana. Akkuma itti fufeeti jira. Abukaalee Sumayyaan an fedhaa durbanaa deessii jedhaa jira. Said immoo sababa dhiiraa dhaqee aarii akkam Sumayyaan ilmoo durbaa deessii akkam dhiira naan deessuu kan jedhu dhaqee zinaatti galee zinaa dalagee jechuudha. Dhugaa miti waan sobdi. Ilmoo dhiiraa argatee jechuudha. Nama hin sobdi waan dubbii amma namni dhala. Maali nama nare achiti amma qaalitti siin sunis bu'aa jirti jedhanii bar. Sirti fidaa. Achi jirti kan Yamanii. Hin fuuna fidaa siis. Yamanii jirti bu'aa jirti ilmoodhaa wajjin gatamte inni isii gatee ayyuu dhufee fuudhekko. Qoy Saidii kana jedhu maaliif dubartii nama rakkisanii deeme. Isii baqatee dhufee ayyuu fuudhe asii ayyuu kilooroksii obaasaa jira. Kilooroksii obaasaa jira. Engada sin barbaada ilmoo kootiin barbaada jedhee kilooroksii dhugiin jenneen qoradhaa. Maaliif qorata malee? Eeggamootti galtanii immoo qabadhaa cimsaati. Deebi'amuu dhaamsan Saidii dhaamu. Ilmoo rabbi namaa kenna. Rabbi nama dhowwata. Dhugumatti yoo inni durba mana da'uu diddeefa jedhu ta'e teekikilaa deema. Kennaa rabbiiti. Nama dhowwachuu siin danda'a. Namaa kennuu siin danda'a. Ati kanaan Sumayyaa amleessii gadi cabsuu hin qabdu. Sumayyaati immoo jabaadhu xankarraa ta'e. As duukan jira laa kunoo. Akkuchaaki. Akkuchaan sin duuka jiru jabaadhaa. Nyaataare. Ansi duukan jira obboleettii kan koo Ummu Khaalid. Akkasii. An Ummu Khaalid si duukan jira. Kanaaf jabaadhu. An isa duukan jira bakka. Yoo illee dhuftee bamana hongoti durbanaa da'uu ta'e. An silaa dhiira bichan daawaan. Kasongoonee. Kasongoon bira. Kanaan inshallah wallahi khairii rabbi haa godhuu fi rabbiin olitti deebisu garuu immoo Said haraama isa goote tobbadhu ilmoo sana isii haadha ilmoo sanas gargaari dhaqi gargaari. Maqamaa afuudhu si maal ta'a ilmoo kasaanis ilmayyuu. Dubbi nama maalitti deemaa jirti ba? Said amma ayyuu gatee booda isiitti deebi'uun waan hin oolu. Adiisu kamaa gadhiisu ba? Isii sana fuuchuu qaba. Ayyuun amma isana warra haadha ilmaaniin barbaadaa jira ka ayyuun ammallee ilmoo qabdu ko. Amma seente moo siin? Namaan galu kan baay'ee waan irratti waa dhiqaan buune. Maa gartee taati? Ayyuu kana si dhageessee utuu dhiqaan bu'ee wanti dhokatu hin jiru kan wanti nu dhokatu hin jiru. Jarbar faamilii dhabar nu wajjin jiraatu waan nutti qooddatu rakkina jiraas bal'ina jiraas an kanaa jedheen bar jara wajjin gaddee jara wajjin gammada. Namni gaddee gammachuu jiraattis nan gammada gaddee jiraattis nan gammada maaliif nuun gaaru kan nutti mataaru nuun qooddataaru. Gaddee jira gammachuu jira nutti qooddataaru. Kanaaf faamilii gaddee jiraatii wajjinis dhaabbadha gammachuu jiraatii wajjin dhaabbadha garuu immoo utuu sin ta'e maal jettu waan kana isin jedha dhangara kan gootiin Said balleesseeraan jedha Sumayyaan baay'ee miira keessa galtee jirti miira keessa Allah Sumayyaa obsasiifa kennu gaa Rabbi obsasiifa kennu
Said Sadia Gabbera Chura or Smaya. Tokkota beekama. Genan afur fide darabko. Ayyoo fi Sumaya irratti geenaan afur. Kana dhiiree jechuudha. Kana bakka. Shari'aan amma meeqa ta'e misil? 5 4 Sagali? 4 Afuri. darbe. Shari'a cabsee darbe kan kute bar kute. Sagali. Iddootti afur fide kute bakka. Bakka tokko daamatti fuudhe tokko jimmatti fuudhu amma. Kan jimmaa ishiin jimmaa mo'ana. Abbaan kaalee dhiiran barbaade waan ta'eef. Si bira maadhaa taatu kaasa'edha. An keessan jiru sakaan. Inni dhiira jaallata waan ta'eef. Malu gara dubbiin kun. Ani immoo dhiira qofandaa waan ta'eef. Kanaaf. Bakka sadaffaarratti ilaaleen bakka siin dabarsaa fi sadii qophaa'e ishee. Qophaa'e ishee gara hankeetti kunna. Qophaa'e. Sumayaa adda barsita.